الله وبركاته يا المنور الأجر جرت نجاني بلاد بقدرات تاني قويا هر قويا جمعتشوتي قويا سمي في قويا أستاذ كنا بياني لام سوري صدقني ما قدام قارمتي المهم أوسو كمالي أوسو كمال مالي قد كهوري هورا هاجد أنا أرومو أما كويت مالي دايو أوسو كمالتو والله نجلا بدي مالين بيم أوسو كمالتو كهوري هورا أمشي كأكرا سنتناتي كأوسو كمالتو كأوسو كمور كهوري هورامو وأكاسي ولما قالتو سنيف قالي يعني هي مراني هي سنيف قالي جرم osoo dikka ijatti dhiib osoo guddaa ijatti dhiib osoo bakka hin geettu jedhaniin osoo isiin akkasanii odoo isii arrabsan osoo isii waa meeqa jedhaniin waa meeqa raduudhaan har'aan tanallee duulli isaanii irraa hafne an kana hojjedhu nama hundaa miti awwal waaletu nama radduudha warri awwal waalee jechuudha warri ufiiyyuu akkaataa itti bulan hin beenne nama arrabsa silaafuyyuu nama akkaataa ofii hin beenne nama arrabsa namni kun yoo ati balleessite dhufee si gorsa malee si arrabsu eenyuun yoo ta'e jechuudha. Almuhim abbaan fila waan fidaa jiru ana dhala guyyaa gammachuuti namarra ilaallamu guyyaa sumeeti guyyaan tala keenyaati dirqama gammaduu qabaadhaan illee obboleettii waan ta'eef sumee kiyya baga gammadarra deebiidha ammallee horii buli ammallee sadarkaan kee oluma silaafuu namni rabbitti amane sadarkaa isaa oluma waan ta'eef dhiifama miira keessa galee maama maraattallee naan hin jedhin nama guddaan jaartiidha maanguddoodha dillatti silaafuu yoo arrabni bara kanaa dullattiidha waan ta'eef faashinii waan ta'eef no problem nurran kaannu kana almuhim intala keenya bareedduu keenya baga rabbiis ijaare ammallee horii bulii ammallee sadarkaan kan kee olumaa osoo namni hundi sitti harka dhiibu osoo namni hundi ija sitti dhiibu osoo namni hundi bakka hin geettu siin jedhu osoo namni hundi waa meeqa siin jedha si arrabsanii maatii kan keetiin jibamte sadarkaa haadha kan keellee arguu dhabde waan nama gaddisiisu rajaa takka haadha si argine sumayyaan gaafa biyya deemte jechuudha sababni sababa amantii si jijjiiratte kana malee waan biraati miti jechuudha kanaaf si dhossaa turani taa'ullee alhamdulillahi rabbi sadarkaa kanaan ga'e abbaa manaa isiillee Swiidin jira achirraa fidee kaayiroo isiillee Dubaay irraa biyya galchee Itoophiyaa irraa kaayiroo deemsisee kaayirootti ammoo walitti fidee alhamdulillah wanni hundumtuu murtee rabbiiti mucaan kun gaafa amantii kana dhuftu jechuudha rabbitti amante malee namaaf jecha amanne namni silaafuu jechuudha yeroo amman jechuudha dhugaa rabbi namni maqaaf amana warra maqaaf amanu jira baay'een jechuudha ijoollee baay'ee warroota amantaa seenaniitiin amantaa islaamaa seenanii amantaa isaan duranitti deebi'an hedduu jira jechuudha warra amma qullaa yaa'u jechuudha nu rakkoo hin qabnu nu deemuu watan dantaan isaaniiti nu hajaatti hin qabnu gaafa isaan dhufan illee nu dabalee hin jiru gaafa isaan nurra deeman illee nurra hir'atee hin jiru nu hadhallee borullee sanumaa hadharree bollee ooluma kana namni hunduuyyuu beekaadha inni guddaan amma nama amantaa biraa qeequu isinitti fakkaate namni amantaa biraa qeequu osoo hin taane ijoollee amantaa qaawwanillee hariiroo wajjin qaba qeequuf osoo hin taane warri bakka hin geettu jettaniitiin namatti quba qabdan warri intalli sun gurbaasu bakka hin ga'u jettanii quba nama dhiibdanii wallahi osoo maal ilala amma hargee kuni qubni takkaatiin tu isin laalaa jirti kuwwan as deebi'aa jira jechuudha ati quba takkatti nama qabda malee jechuu qubni arfan kun sitti as deebi'a jechuudha kamtu irra caalaa tokkorra kamtu caala afurtu caalaa jechuudha kanaaf namni jechuudha yoo amantaa irraallee bahee ka deemu ta'e yoo amantaa kan keetillee ka dhufu ta'e tasgabbimmaadhaan nama sibadhu wil xawul wallan ta'e dhugaa rabbii xawwal namatti hin jedhin daftee namaa waan hin jedhin yookiin beeytaa abbaa ati qeexu sanirraa si'ii akka waan nama guddaa goote waan hunda beekee nama qeequ sanirraa isa qeeqamu santu si caaluu danda'a beekta rabbiin biratti hin beekamu waan ta'eef silaafuu namni rabbitti amane waan dhabeellee hin qabu homaallee hin dhabu homaallee hin ta'ullee waan ta'eef dhugaadha chaalenjii baay'ee jira ijoolleen keenya gara amantaa islaamaatii yoo dhufanii waa baay'ee qabeenya isaanii dhabuu jira maatii isaanii irraa fagaachuu jira hiriyyaa isaaniitiin jibbamuu jira maatii jibbamuu jira bu'aa baay'ee hedduu jira jechuudha san hunda obsanii jechuudha ani rabbitti amane malee namatti amanne jedhanii sadarkaa bareedduu irra gahuun waan baay'ee nama gammachiisudha dhugaa dubbachuudha sumayyaa jechuun sumayyaa makaleessa san dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha waa meeqa jedhanii waa meeqa itti darbatanii obsitee jechuudha danta namaatti hin qabdu dhugaa rabbii danta nama arrabsee itti kolfite osuma isin laayifii ta'etti ilaala mummuutan yeessu guusi laayifiidha gara cidhaa iddoo cidhaa deemanitti jechuudha bakka cidhaa deemanii istiraahaa deemanitti jala deemanii arrabsa warra arrabaadha sadarkaa digirii qabu jechuudha warri arrabatti tana qofa
tokkoffaadha sadarkaa digirii qaban jechuudha. Ofiiyyuu barbe homaa keessa hin jiran kana jaabee jechuudha namni nama arrabsu kuni ofii osoo waan sanii olii jiraateeti nama arrabsee homaa miti. Ofiiyyuu sii gadi akkamiin si arrabsa. Rakkoodha. Almuhim warri ijoolleen kuwanillee warra amantaa kaawwanii amantaa siirraa dhuftee irraallee gammadanii fi baga gammaddee horii buli caliin galatooma galata guddaa qabdi. Ijoollee baay'ee jira karaa miidiyaa kanarratti karaa suuraa isii poostii godhaniitiin gammachuu isaanii ibsatanii ulfaadha ganan isin haa ta'u isiniin jejjiraan gama isii bu'eetiin isinillee isiniin jettan jirti. Maaliif jechuudha namni ati gatti amantu amantaan kan kee dhuunfaa kan keeti si ilaallata. Ana ilaallata si ilaallata. Kan keenaaf hin ta'u kiyyasiif ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafi namni kan jiraatu ufiif malee namaaf miti ka amanullee jechuun namni tokko ka amanullee takka yoo takka kafarullee lubbuma ofii miidha ka amanullee lubbuma ofiitiif tole malee waan namarraa hir'ise waan namaaf dabale yookiin waan amantaa sanirraa hir'ise illee hin jiru waan amantaa saniif dabale illee hin jiru nu biratti jechuudha nu biratti abbaa fide akka amantaa islaamaatii jechuudha dhiifaman waa'ee amantaalee haasa'uuf miti gaffageenyallee waa'ee amantaalee hin beeku. Akka amantaa keenyaatti jechuudha abbaan fedhe yoo dhufe amani jechuudha nutti amane osoo hin taane rabbitti amanee haqa argee dhufuu qabaata akkasitti amananullee awoo abbaan fedhe lakkinaaf hin taane jedhee keessaa kutee deeme samii haadha nu danda'a isaatti hin qabnu jechuudha silaafuu sadarkaa ammaa kana keessa dhugaa dubbachuudhaa fi sadarkaa amantaan gugurrataa yeroo amantaa babal'ataa jiru alhamdulillah amantaa islaamaati. Kanaafi waan rabbii fil ammoo namni qaqqabullee hin jiru dhiifa malee naan godha ani waa'ee Sumayyaa irratti hundaa'ee kan hundaasee malee kan hundallee haasa'uu fi miti nallee ilaallatu jechuudha waa'ee amantaa nama biraa haasa'u waa'ee amantaa nama biraallee haasa'u maaliidhaaf ijoollee baay'ee jira hariiroo hojii hin qabnu akkasumallee amantaa qeeqaallee hin jiru ammallee wal isin fakkaatu angocha namaa ilma namaa kana qeeqaa jira malee amantaa namaa qeeqaa hin jiru akkasinaa hubachuu qabaatte warri na dhageeffattani kanaaf Sumayyaa teena warri bulii ammallee inshaallah rabbii sadarkaa fi walaa fuudhu ammallee ittuma jabaadhu cimtuu ta'e ijoollee sii gadi dhufanii sii as dhufaniif illee fakkeenya isaanii fi miti warra amantaa islaamaa dhalatee fakkeenya nu taate dhugaa dubbachuudhaaf inshaallah rabbii sadarkaa keessa walaa fuudhu hojii isinaa bulchu umurii hojii isinaa dheeressu du'aa maanguddooti amiin jedha. Du'aa dullatti silaafuu dullatti malee nama arasu waan ta'eef jaarraa kana keessa kanaafuu yoo rabbii sadarkaa keessa olaa fuudhu ajaa teessa isinii haa baasu waliin lama ta'a ciisa 4-5 ta'a garuu biyya baqaa san keessa rakkisaadha malee 7-8 illee al takkatti yoo ta'an jireenyi nama mijate homaa rakkisaan qabu dhala baay'ifachuun hin jedha kanaafi isaan kalmaafuu bakkaatatti kolfu dhabiban ilka asii sirreessa inni asiin yaalaa bada akkam godhan yaa rabbii keessa. Ana makanya nakana tebar beoga me kojin tadde mana yalatti ay ama wanki di sewa yasmi asa kana firo gari qabadha ulfaadha fara bula ciine gari sini ata wo sini balleessamu dhiifama waroon yaada ki akka biraati fudhatammo dura waa yaada kan itti fudhadha injaljarina nama arrabsuudhaaf jechu barbaadeetu mataqqashti hundi keessanuu ulfaadha jiraadha yeroo gari assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.